kabajamtoota hordoftoota madda nageenya salaamtan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa oduu kan isinitti himu waan Umar Sabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Artummaa Fursii magaalaa Giciicoo keessatti guyyaa kaleessaa maqaa shanee fidaa jedhu walgahiin gaggeeffamaa ooluu jiraattonni madda nageenyatti himan. Namoonni walgahii kana uummata dirqamaan waame Ahmad Muhammad Abbaa Gadaatiin kan waamamu Adam Mohammadee Ahmad Hasan Bulchaa godina Ammimuu itti gaafatamaa paartii Bilxiginaa godina Walloo fi kan kana fakkaatan hedduun kumaandii poostii dabalatee dirqamaan uummata waamanii walgahii gaggeessaa akka oolan odeeffannee jirra. Kaayyoon walgahichaa shanee of keessaa baasaa shaneen isin kee maddeeffatee jira jechuun kan uummata dararaa oolan yoo ta'u uummannis deebii laatuu fi akka dide maddi keenya kun itti dabaluun ibsee jira. Uummata irraa yeroo fuula dhaban milishoota ganda irraa dhufan cinquun fidaa yeroo jedhaniin nuti shanee hin beeknu barbaaddadhaa isiniin jenne isinis barbaaddanii dhabdanii nuti shanee hin beeknus hin argines jechuun yeroo deebii laataniif aariin milishoota kaan qabanii akka hidhanii fi kaan meeshaa akka irraa hiikan maddi keenya kun nutti himee jira. Bulchitoota hidhaman keessaa tokko bulchaa ganda 10 Giciicoo, 2 ganda Duwwaa 2 Tarree Awwaaraa 3 ganda Duwwaa 5 har'a qabanii hidhanii jiru. Bulchaan Raasaa Aruuqee shira jiraa beekee walgahii hin dhiyaatin hafee jiraa jedhan. Dabalataan uummataan nuti nama 30 ol maqaa galmeeffannee jirra amma booda takka takkaan qabnee hidhatti isin guurra jechuun akka itti dhaadatanis odeeffannee jirra. Uummanni keenya of eeguu akka qabuufis shira jara tanaa ofirraa qolachuu akka qabu ergaan darbee jira. Mootummaa kufuuf deemutti harka kennuu osoo hin taane haga dandeessan of eegan dhaamsa keenya. Aanaa Dawaa Caffaa ganda Gobbaayaa fi naannawa ishiitti kan argaman irraa uummatni sabaan Amaara ta'e mootummaan waliigaluun uummata sabaan Oromoo irraa bishaan dhugaatii kutanii jiru. Dhiyeessii bishaan dhugaatii irratti uummatni keenya rakkoo cimtuu kan jiruu fi uummatni sabaan Amaara ta'an uummata ganda Gobbaayaa fi naannawa ishiirraa mootummaa Bilxiginnaatiin wal ta'uun bishaan dhugaatii kutuun uummatni rakkoo dheebutiin hubamaa jira. Bishaan kun erga kutamee torbee darbee kan jiru yoo ta'u gandoota akka Tulluu, Alaamaa fi Cirratti sababa Oromummaa isaanii qofaaf rakkoo dheebutiin miidhamaa jiru. Bishaan amma kutame kun lafa Oromoo irraa kan burqu yoo ta'u qabeenyuma lafa keenya argannu nurraa kutanii rakkachaa jirraa jechuun jiraattonni naannawa sanii madda nageenyatti himan. Dhimmi kun dafee furmaata hin argatu taanaan rakkoo uumamuuf itti gaafatamni mootummaa pipii ta'uu uummanni akeekkachiisan. Guyyaa kaleessaa magaalaa Amboo keessatti ijoollee daandii irra jiraatan dirqamaan walitti qabanii gara raayyaa ittisa biyyaatti ergaa turan. Warra kaardii mana barumsaa hin qabne immoo ofii isaanii baasanii galmeessaa turan. Kun kan ta'e magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa keessatti jedhu maddi keenya kun. Akkuma dur isiniif gabaasuu yaalle maqaa hojii dhabdummaa xiqqoomsuu jedhuun ijoollee humaan beekne fi kaan qarshiin sobanii lola gara naannoo Amaaraa akka erguuf ta'e irra deddeebiin nus dabalatee miidiyaaleen Oromoo gabaasaa turre. Uummanni keenya waan akkasii kana keessatti akka hin kufne gorsa waliif laadhaan dhaamsa keenya. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa'aa Baargatti waajirri poolisii magaalaa Mogor halkan kaleessaa haleelamee akka jiru mirkaneeffannee jirra. Yeroo ammaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa gabroonfataa kana guututti Oromiyaa keessaa haxaa'ee balleessaa kan jiruu fi Oromiyaa keessatti qilleensa bilisummaa itti galchaa jira. Kaampii poolisii magaalaa Mogor irratti tarkaanfii cululuqaan fudhatameera. Odeeffannoo dabalataaf Aliyyeessa waliin turtii gaarii. Dargaggoota lama Araarsoo Raggaasaa fi Firoomsaa Baqqalaa adoolessa 11 bara 2021 magaalaa Finfinnee keessaa humna tikaa PPtiin qabamanii hidhaman. Akka gabaafametti dargaggoonni kun gaafa hidhaman waajjira poolisii Burraayyuu aanaa tokkoffaa bulfamanii ganama adoolessa 12 bara 2021 achi baafamanii dhabamsiifamanii jedhu gabaase. Haga har'aatti maatii fi hiriyoonni isaanii dargaggoonni kun eessa akka jiran hin beekamne. Gabaasa BBC irraa arganneen dura taa'an TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ammallee lola itti fufnaa jedhan. Mootummaan federaalaa labsii dhukaasa dhaabuu gama tokkoon torban lama dura inni labse sababa adeemsa humnoota TPLFiif amanamoo ta'aniin hin milkoofne jedhe. Juntaan diina Itoophiyaa ta'uu mirkaneessaa jirra. Kanas uummata keenya hunda qindeessinee ni buqqisna jechuun muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad torban kana keessa ibsan. Bulchaan Itoophiyaa sababa lola Tigraayin dhiibbaan dippiloomaasii olaanaa gama biyyoota lixaa ittiin dhaqqabeera. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad
uummanni raayyaa ittisa cinaa akka dhaabbatu waamicha taasisan. Itti dabaluunis gama tokkoon deeggarsi namoomaa akka saffisu hojjetaa, gama kaaniin diina alaa fi keessaa wal hubatanii haleellaa nutti banan ofirraa qolannaa jedhan Dr. Abiy Ahmed. Hooggantoonni TPLF duraan siyaasa Itoophiyaa keessaa olaantummaa qabanii fi muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangootti dhufuu hordofee Maqalee buufatan mootummaa federaalaa waliin araara hin buufne. Paarlaamaan Itoophiyaa dhaaba TPLF galmee shororkeessitootaatti galmeessuun ni yaadatama. Kamisa dheengaddaa ergaa dabarsaniin Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akkuma ji'oota 8 darbe goone qabsoofnee mirga keenya kabachiifnaa jechuun lafa humnaan qabame jedhan akka gadhiifamu gaafachuun qabsoo akka itti fufan himan. Daawwattoota keenya oduu biyya keessaa kan haga ammaa caqastanii oduu biyya alaa Sayid Dawwee waliin turtii gaarii. Oduu biyya alaa keessaa immoo hoogganaan kubbaaniyyaa Niisaan akka huccuutti sanduuqa fe'amee Jaappaanii miliqe. Muddee 2019 halkan sa'aatii 4:00 irratti ture kan hoogganaan duraanii kubbaaniyyaa konkolaataa guddicha Niisaan sanduuqa keessa kaa'amuun xiyyaaraan Jaappaanii ba'uuf kan eeggataa ture. Xiyyaarichi ka'uuf kan karoorfame sa'aatii 5tti ture jedhu Mr. Carlos Gohosan. Taatee sana yaadatan daqiiqaawwan 30 sanduuqa keessa taa'uun hanga xiyyaarri ka'utti eeggadhe, kunis tarii muuxannoo sa'aatii dheeraa jireenya kiyyaa keessatti ta'edha jechuun danda'a. Namni yeroo tokko hoogganaa kubbaaniyyaa Niisaanii fi Reenoolee turan amma attamiin akka Jaappaanitti itti miliqanii bahan BBC'tti himan. Balaa lola biyyoota lixa Awurooppaa goolee irraa namoonni lubbuun hafan yoo jiraatan hambisuuf gareen lubbuu baraartootaa ariitiirra jiru. Roobni cimaan roobuu hordofee lolaa hamaa uumameen Beeljiyeemii fi Jaarman keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman ammas achi buuteen hin beekamne. Siwiizerlaand, Laaksaambaargii fi Neezerlaandis biyyoota roobni cimaan rukute keessaa yoo ta'an, Neezerlaandis Maark Ruut kutaa biyyattii kibbaa keessatti labsi yeroo muddamaa labsanii jiru. Balaa mudate kanaaf jijjiirama qilleensaatu sababa jechuun dursitoonni biyyoota Awurooppaa himachaa jiru. Akka ogeessonni jedhanitti ho'inni addunyaa dabaluun roobni cimaan akkasii akka mudatuuf sababa ta'uu mala. Balaa lola Jarmanitti mudatee lubbuu namoota galaafatee dubartii muka maangoo jalatti da'uuf dirqamte sirni akeekkachiisa haala qilleensaa hamaa fooyya'uu qaba. Erga barri indaastirii eegalee asitti qofa addunyaan digirii seelsheesii 1.2 hoo'itee jirti. Jarman keessatti namoonni 100 ol lubbuu kan dhaban yoo ta'u, pirezidaantiin biyyattii Frank Walter Steinmeier naannoo lolaan itti mudatte daawwachuuf wayita jiranitti balaa dhaqqabe kanaan rifachuu himan. Naannoleen hundi lolaa mudateen naasuu keessa seenanii jiru. Namoonni hedduunis waan umriin isaanii guutuu ijaarrachaa turan dhabanii jiru jedhanii abbaan Steinmeier ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin. Ameerikaa fi Jaarman dubbii barbaacha Raashiyaa irratti waliin dhaabbatu jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden wayita chaansilarii Jaarman aangoo gadhiisuu jiran Aangeelaa Maarkel Waashingtanitti simataniiti. Baayiden dhimma ujummoo boba'aa Raashiyaa hanga Jaarmanii irratti adde Maarkeliif yaaddoo isaanii ibsuu dubbatanii garuu Mooskoon inerjii akka meeshaa waraanaatti akka fayyadamtuuf hayyamuu akka hin qabne irratti walii gallee jedhan. Akkasumas biyyoonni michuu lamaan tarkaanfii farra dimokiraasii Chaayinaas akka morman Baayiden himan. Adda Maarkel kan pirezidaantoota Ameerikaa 4 waliin michummaan hojjetan amma aangoo gadhiisuu fi waliin dhaabbanneerra ammas dubbii barbaacha Raashiyaa irratti michummaa baha keenya ittisuuf waliin dhaabbachuu itti fufuun jedhan Baayiden ibsa Maarkel waliin kamisa gaazexeessitootaaf kennaniin. Dhimma ujummoo boba'aa uumamaa Nord Stream 2 doolaara biiliyoona 11 xumuruuf jiru irratti lamaanuu ijaan wal arganii akka hin beekne himan. Barattuu Hitleriin mormitee Jarmaniif fakkeenya taate Baayiden Iraan waliin marii eegaluuf jecha qoqqobbii hin kaa'uu jedhan. Dhiyeenya kana Nord Stream 2 irratti qoqqobbii ka'an kan kaasanii turan Baayiden hiriyaan gaarii walii galaaluu danda'a jedhan. Itti dabaluunis pirezidaantiin Ameerikaa Baayiden Chaayinaanis ta'e biyyi biraa kamuu yoo hawaasa bilisaa fi ifaa dadhabsiisuuf kan hojjetan ta'e agaree qajeelfama dimokiraasiitiif mirga namoomaatiif ni dhaabbannaa jedhan. Jarmanii fi Chaayinaan michoota daldalaa cimoo ta'anilleen dhimma mirgoota namoomaa irratti yeroo tokko tokko Baarliin Beenjiingii ni qeeqxii jedha. Kana malees Ameerikaan haati biyya dhiyeenya kana pirezidaantiin jala ajjeefamuun hokkora keessa cimaa jirtutti loltoota ishee erguuf ammatti qophaa'uu miti jechuun gaazexeessitootatti himteetti. Akkasumas dhimma mormii Kuubaatti gaggeeffamaa jiruuf kan gaafataman Baayiden biyyi kasaarte lammiilee ishee ukkaamsaa jirti jedha.
Kooministiin sirna kasaareedhaa sadarkaa addunyaattis kan kufeedha. Sooshaalizimiin bu'a qabeessa ta'e hin agarree jedhan. Dureewwan lamaan walga'ii isaatiiwwan taasisaniin walitti dhufeenya xiyyeeffannaa kan kennan yoo ta'e Maarkel irra deddeebiin pirezidaantii Baayideniin michuu koo jedhaniiru. Akkasumas Maarkel lammiilee Jarman balaa lolaa biyyattii mudatee lubbuu isaanii dhabaniif gaddatti dhagahame ibsatan. Hoggantuun Jarman tunis pirezidaantii duraanii Ameerikaa kan turan Doonaald Tiraamp waliin walitti dhufeenya qaban qabbanaa kan ture yoo ta'u bara aangoo isaaniitti akkasumas darbee Joorji Buushii fi Baarak Obaamaa waliinis muddama keessa galaa turan. Bara 2005tti aangoo kan qabatan Maarkel filannootti baatii fulbaanaa dhufu gaggeeffamu irratti hin dorgoman. Paartiin isaanii gamtaan dimokiraasii Kiristaan sagalee uummataan dursaa jira. Egaa hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa fi alaa kan qindeessee simbiraan gaa ture Ana Said Dawweetii fi Umar Sabaati. Gama teeknikaatiin kan nu faana ture Mu'ee Callaa odeeffannoo guyyaa baruutiin haga walitti deebinutti nagaa nuuf bula.